Mazzumaa yookaan bifa faaruutiin Islaamummaa barsiisuudhaan kan beekaman akkasumallee qabsoo Oromoo walleedhaan utubaa kan turan Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa waa'ee sabummaa fi amantii kootii dirqama abbaa kiyyarraa dhaalee waan ta'eef galfata hin nyaadhu jedheen itti ciichee jira jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Waa'ee seenaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa fi waa'ee mazzummaa isaa 38ffaa yeroo hammaa eegamaa jiru qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa godina Jimmaa aanaa Gommaatti bara 1965 keessa dhalate. Guddinni koo baadiyyaa yoo ta'u dhiibbaa jireenyaa narragaa tureenii barnoota koo haalaan hordofuu hin dandeenye jedha. Kutaa tokko hanga afuriitti achuma bakka dhaloota kiyyattan baradhe. Kutaa jeeffaa magaalaa Jimmaattan baradhe. Magaalaa Jimmaa ergan takka jiraadhee booda gara magaalaa Finfinnee deemeen achitti kutaa 7 fi 8 baradhe. Magaalaa Finfinneetti galee maatii horadheen barachuu dadhabee addunyaa barnootaa keessaa yeroo simbee jedha Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa gara hojii aartiitti akkamiin akka seenan akkasiin dubbatu. Ani ijoollummaa kiyyarraa jalqabee hawaasa quuqama sabaa qabu keessattan guddadhe. Abbaan koo ba'aa lama abbaa isaaniirraa fuudhanii natti dabarsanii. Tokkoffaan waa'ee sabummaa kootiiti, inni lammaffaan ammoo waa'ee amantii kootii jedha. Naannoo anitti guddadheetti lachanuu mootummaadhaan akka yakkaatti ilaalamaa ture. Garuu lachanuu silaa mirga uumamaan namaaf kennamedha. Kanaafiyyuu quuqamuurraan kan kee qabsaa'an ture jedha. Hawwisoo baandii bilisummaa keessa galuun sirboota hojjedheera. Ergasii haallis jabaatee saayiban kiyyana biraa deemanii animmoo godaansaaf sammuu naa eeyyamuu didee jiraadhee akkatti jiraatan yoon daa'imman hin barsiisin godaanuu dhaloota barsiisuun narra hin turre. Jiraadhee akkatti jiraatan yoo daa'imman hin barsiisin godaanuun dhaloota barsiisuun narra hin turre. Booddee gaafan qofaatti afus an aartiin dhiisne inuman gungumaa. Maaliif jennaan aartii tunan dhiisne utuman dhiisellee namni aartii bare akka maraachuu taayoo dhiisellee jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Mazzummaa fi dandeettii walaloo isaa. Mazzummaa namoota dur walaloo hojjetanii lafa kaanan hojjedheen ture. Waa'ee amantii Islaamaa hojjechuun ammoo akka wallee miti jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Dhaamsa amantii bifa faaruu yookaan manzummaatiin dabarsuun ammoo of eeggannoo guddaa gaafata. Haala kanaan itti fufee har'a mazzummaa afaan Oromoo kaasetta 37ffaa baaseera jedhu. Amma gaafan dhufee akka mazzummaa hojjechuu gootti nama walaloo barreessu tokko of hin argarren ture jedha. Ergan walaloo kootti fayyadamee mazzummaa jalqabee ammoo namoota akkuma koo hojjetaniinan dorgomuun qormaata ture. Ergaa hawaasni barbaadu dabarsuun amilee jabaa ture. Kan koo naaf dhaga'amuu eegallaan kan namoota barbaadu dhiiseen ofuma kooti itti fufe jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Jiruu fi jireenya uummata Oromoo mazzummaadhaan ibsu. Uummata keenya keessa deemee wayitan ilaalu rakkoo hedduun arga. Rakkoolee hedduu mataatti baadhatee jiraata. Gaariin ni godaana kan qeerraa buqqaa. Animmoo kana dhiisee bira darbuu hin dandeenye. Uummata sagalee hin qabneef sagalee ta'uun akka rakkoonsaa hubatamuuf jedheeni waa'ee buqqaatotaa fi waa'ee baqattootaa wayitan hojjedhu hedduu natti tola. Keessattuu wayitan lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaanii godina Baalee aanaa saawwennaa jiran deemee ilaale baay'een gammade. Hawaasa waan nyaatuu fi waan dhuguu hin qabne qoricha hin qabneef wayitan waan naaf danda'amu hiixadhe hedduun gammade. Wayita Ramadaanaa keessa hawaasa harka qalleeyyii gargaaruunis hedduu na gammachiisa. Hundaa ol ammoo wayitan hawaasa keenya gidiraa fi baqaa fi buqqeensa keessa jiruuf sagalee tokko baru hedduun gammade jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Ramadaana keessa rakkataa gargaaruun ajrii guddisaa jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa itti dabaluun ji'a Ramadaanaa baatii keeriiti. Baatii namni waan egeree facaafatudha. Kan lubbuun namaa itti haaromtudha jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Baatii kana keessa ibidda cimsuudhaan galaa galaafachuu feesisa. Kanaafi ammoo rakkataa gargaaruun dirqama. Galaan ilma namaa lubbuurraa sooma. Horii yookaan qabeenyaarra immoo zaakaadhaan jedhu Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa. Baatii kana keessa inni qabu isa hin qabne gargaaruun ajrii argamsiisa.
Wallahi hawaasa waan nyaatu harkaan qabne garuu kan soomu hedduu ijaan argeera. Kanaafiyyuu warri harkaa qaban namoota akkasii gargaaruu qabu. Hawaasa keenyaa fi buqqaatotarraa ija keenya kaasuu hin qabnu jedhu Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa. Waa'ee CDR 38ffaa yookaan mazzummaa isaa 38ffaa baroota koo an mazzummaa hojjedhe keessaa kan amileenaaf ta'e ture ummata kiyya. Mazzummaan kiyya daranuu wayita jaallatamu anillee irruma caalaan cimee itti fufe. Bara darbe garuu yookaan immoo bara tokko CD lakkoofsa 31ffaa wayitan qopheesse turetti hawaasni waan narraa fudhachuu dideef amileen na bu'ee ture. Hawaasni nan uffeera se'eenii baroota hedduuf qusadheen ture. Amma garuu gaaffima hawaasni musliimaa narratti dhiibbaa taasiseen CD 38ffaa qabadhee dhufeera jedha Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa.